Tole, akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube chaanelii kiyyaa. Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa guyyaa har'aas barnoota keenya waliin ilaalla jechuudha. Kan waliin ilaallu gaaffii miid egzaamii jeneraal fiiziksii kan bara darbee kan bara 2015 namoonni keessaan nuuf hojjedhu jettanii naaf ergitan jirtu. Kanaaf anis sanumarra dhaabbadheen gaaffii isin gaafattan deebisuudhaafan as ba'e jechuudha. Kanaaf isinis egaa maarree toora YouTube chaanelii kiyyaa namoonni haaraa taatan yookaan yeroo jalqabaatiif namoonni YouTubii kanarraa barachuuf jirtan sabiskiraayibii godhaan isiniin jedha. Namoonni duraan sabiskiraayibii gootanii maatii taatanii jirtan immoo adaraa sheerii godhaa, hiriyoota keessaniif qoodaa, laayikii godhaa. Hiriyoota keessanis affeera akka isaan yuutuubii kanarraa afaan isaanii afaan oromootiin baratanii barnoota isaaniitti akka milkaa'an akkasumas beekumsa waliigalaa argachuu akka danda'an hiriyoota keessan affeeraan isiniin jedha. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna yookaan immoo gara gaaffilee irra waliin hojjennutti seenna jechuudha. Gaaffiin kun gaaffii miid egzaamii kan bara darbe yuunivarsiitii Dirree Dhawaatiif qophaa'e jechuudha. Egaa gaaffiin kun ammas barattoota bara kana barachaa jirtaniif isin fayyada jedheen amana. Kanaaf yoo gaaffiin kun deebi'uuf baate haala itti gaaffii kana hojjechuu dandeessan kan hojjenna. Gaaffiin biraas gaafa isin kenname hojjechuun ni salphata waan ta'eef kanaaf sirriitti yaada isaa konseptii isaa qabadha jechuun barbaada. Gaaffichi filannoodha. Garuu immoo hojjennee arganna workaawutiidha. Yoo hojjennee riizaltii isaan arganne waan filachuu dandeenyu hin qabnu. Kanaaf filannoo haa ta'uyyuu malee waan hojjennee argannu jechuudha. Gaaffii tokkoffaan the number of significant figures in 150.0 is A1, B2, C3, D4 jedha. Kanaaf deebiinsa akkuma asirraa argitan yookaan immoo filannoowwan jiran keessaa bifa addaatiin qalama diimaadhaan irra butamee caa jechuudha. Significant figarii sadii qabachuudha. Maaliif tuqaachi ishiin zeeroon sun ittiin lakkaa'amtu. Otoo zeeroo duuba lakkoofsi biraan ni jira ta'e itti lakkaa'ama. Amma garuu zeeroo qofaa jira waan ta'eef isheen ittiin lakkaa'amtu. Kanaaf isa 150 qofaa fudhanneetu significant figarii sadii qaba jechuudha. Gaaffiin lammaffaan an astronaut on a strange planet can jump a maximum horizontal distance of 50 meters. If his initial speed is 3 meters per second, what is the free fall acceleration on the planet? Jedha. Deebiinsa isa arra jirudha. 0.6 meetira per second square ta'a. Garuu solution isaa immoo ilaallu kan akkamittiin 0.6 meetira per second square akka arganne kana waliin ilaaluun barbaachisa jechuudha. Maal qabna? We have R. R ni qabna. Kun horizontal distance 15 meetira qabna. U initial speed 3 meetira per second qabna. Theta max 45 degree qabna jechuudha. 45 degree qabna. Sanaa booda erga kennamaa keenya adda baafannee gara barbaadamaatti dabarra. So G of planetiin U square sin 2 theta over R ta'a jechuudha. 3 meter per second the whole square sin 2 theta jechuun theta 45 dha. Sin of 90 degree over 15 meter per second dha. Sin of 90 degree 1 dha. 3 meter per second square jechuun immoo meeqa? 9 meter square per second square ta'a jechuudha. Sanaa booda 915 fi 0.6 argattu. Meetira square jala meetirii tokko jirti. Meetiri sun meetiraan baddee meetirri meetira qofaa taati. Sanaa booda S square taati. Kanaaf 0.6 meetira per second square bifa kanaan argannaa jechuudha. Bifa kanaan arganne jechuudha. I think konseptiin isaa ifa jedhee yaada. Inni itti aanu if A yookaan vector N 6 meter in the I minus 8 meter in the J, then what is the magnitude of 4 times A and magnitude of A over 2 respectively jedha. Wal dura duubaan nu gaafate jechuudha. Vectorii A qabna. Vectorii A sun 2 dimensionidha.
I component yookaan in the unit vector I direction 6 meetiridha. In the minus j unit vector immoo 8 meetirii qabna. Sanaa booda maal nu gaafate? Magnitude of 4 times vector A fi magnitude of A over 2 respectively yookaan wal duraa duuban. Kana jechuun jalqaba isa kan magnitude of 4A sanaa booda taane magnitude of A over 2 jechuudha. Kan argachuudhaaf jalqaba maal goonaa? Veektarii A sana afuriin baay'isna. Erga afuriin baay'isnee booda magnitude isaa barbaanna. Deebiin akkuma argaa jirtan isa daarra jirudha. 4 times magnitude of n 40 ta'a. Magnitude of A over 2 5 ta'a. Garuu akkamittiin akka dhufe immoo waliin ilaalla. First 4 times vector A jechuun veektarii A kana afuriin baay'isu jechuudha. 6 baay'isa 4 24 8 baay'isa 4 32. Sanaa booda amma niw veektarii arganne jechuudha. Veektarii kana B jechuu dandeenya. Sanaa booda magnituudiin norm of 4 times vector A maal ta'a? Square root of 24 meter square plus minus 32 meter the whole square arganna jechuudha. Sanaa booda raadikaala jalaa baastan 40 ta'a jechuudha. 40 ta'a. 1600 ta'a. Sana yoo raadikaala jalaa baaftan 40 meetira ta'eetu raadikaala jalaa ba'a jechuudha. Next kan itti aanu immoo magnitude of A lamaaf hiruu. Magnitude A lamaaf gaafa hirru jechuun maal jechuudha? Magnitude A jechuun square root of 6 meter square plus minus 8 meter the whole square dha. 6 meter square jechuun meeqa? 36 meter square dha. Minus 8 square 64 36 64 dhibba ta'a. Meter square raadikaala jalaa meetiraan baatii kanaaf raadikaala dhibba jala 2. Raadikaala dhibbi immoo raadikaala jalaa 10 baatii kanaaf 10 jala 2 meetiriin 5 meetira ta'a jechuudha. Kanaaf egaa choizidiin isa sirriidha jechuudha. Wal duraa duubaan 40 fi 5 ta'a jechuudha. Gaaffii inni itti aanu yookaan immoo gaaffii arfaffaan a person walks first at the constant speed of 4 meter per second along the straight line from point A to point B and then back to the same line from point B to point A at constant speed of 12 meter per second. What is the average velocity and average speed over the entire trip? Asitti egaa namni kun jalqaba constant speed yookaan immoo speedii dhaabbataadhaan straight line yookaan sarara qajeelaa irra tuqaa A irraa gara B'aatti deeme. Sanaa booda immoo laayinuma wal fakkaataa irra tuqaa B irraa gara tuqaa A'tti constant speedii 12 meter per secondiidhaan ofirra deebi'ee jechuudha. Sanaa booda average velocity isaa fi average speedii waliigala deemsa namni kun deemee nu gaafate jechuudha. Sanaa booda filannoo deebiinsaa akkuma filannoo qubee C irratti argitan average velocity isaa 0 ta'a. Average speed over the entire trip immoo 6 meter per second ta'a. Kanaaf inni kun egaa akkamitti akka dhufe waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu average speediin total distance over total time travel jechuudha. Total distance over total time travel jechuudha. Total distance jechuun egaa asirratti distaansii isaa wanti inni nu kennan jiru garuu distaansiin straight line sana nu callisneema tuqaa A'dhaan hanga tuqaa B'aatti distaansiin jiru let's say D qubee D dha yoo jenne sanaa booda total distaansiin maal ta'a? Total distaansiin namicha sanaa A'dhaa gara B ida'u B'dhaa gara A. Yeroo kana 2D argannaa jechuudha. 2D D plus D twice of D argannaa jechuudha. Total time travelin immoo maal ta'a? Total time travelin immoo average speed irraa gaafa argannu D over 4 meter per second plus D over 12 meter per second ta'a jechuudha. Kana slaidii ittaan irra jira kunoo. Let's say the distance from A to B is D and then the total distance become 2D. So that the total time become total time 16 D over 4 times 12 kanan jedhe kana nama gabaabseen kaa'e malee diraayivichi wanta irraa dhufe.
taayim waanin gaafa namni kun tuqaa A irraa gara tuqaa B'tti deeme D over 4 meetira per sekandiidha. Gaafa tuqaa B irraa gara tuqaa A'tti dhufe immoo D over 12 meetira per sekandiidha. Sanaa booda total taayimiin ida'ama isaa ta'a D over 4 meetira per sekandii plus D over 12 meetira per sekandii ta'a. Hawaaxa isaanii yoo baaftan 4 times 12 waliin baay'istuun sanaa booda 4 times 12 plus 4 times 12 gootanii sanaa booda hawaaxa isaa baastanii gaafa kan gubbaa lamaan walitti daatan 4 ida'uu 12 16 ta'a. Kanaaf 16 jala 4 baay'isuu 12 argattu. Sanii booda total average speediin keenya maal ta'a? 2D over total taayimiin immoo 16D over 48 ta'a. Sanii booda 96 jala 16 ta'a. Maaliif 48 sun gubbaatti ol baatee baay'iste jechuudha. Diin diidhaan badaa. Diin diidhaan bada jechuudha. Sanii booda maal ta'a? Diin diidhaan yoo bade maaltu nuuf 48 baay'isuu lamaa jala 16 arganna. 96 yeroo 16 6 meetira per sekandii arganna jechuudha. The average velocity is the total displacement divided by the total time spent traveling. Since the person traveled from A to B and then back from B to A, their total displacement is 0. Their total displacement is 0. Qaxxaamurri waliigalaa namichi kun deeme maaliif inni kun ga'a? Directionidha waan ta'eef direction isaanii gaafa inni walitti daanu oppositii walii waa ta'aniif wal balleessu jechuudha. Yookaan immoo magnituudii wal qixa. Sababni isaa displacement jechuun jechuudha. Displacement jechuun distance plus direction jechuudha. Distance watu direction ifaan ibsama jechuudha. Kanaaf distance isaanii wal qixa, direction isaanii waliif faallaadha. Gaafa walitti daanu kan totaal isaa gaafa barbaannu 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu dhuma irratti maal jechuudha? Average velocity'n 0 ta'a jechuudha. Average velocity'n isaa 0 ta'a. Kanattaan gaaffii shanaffaan a projectile is fired in such way that its horizontal range is equal to 3 times its maximum height. Kan gaafatamne angle of projection jechuudha. Deebiinsa akkuma asirraa argartan 53 digirii ta'a. Filannoo qubee baarra jirudha. Kanaaf akkamittiin akka akkas ta'e immoo gaafa laallu asirraa akka kennama keenyaatti horizontal range isaa yookaan arriin 3 times maximum height yookaan h maxidha jechuudha. Horizontal range jechuun immoo formulaan isaa maal? U square yookaan initial velocity square sin 2 theta over g. Kun immoo maal faana argite? 2 times U square sin theta cos theta over g dha. Theta 3 times U square sin square theta over 2g. Ishee U square sin square theta over 2g hin jettu gatii h maxiti. Sanaa booda asirraa maal arganna? U square yoo badde 2 gnis gdhaan baddi 2 sin theta cos theta qixxeetaa 3 over 2 sin square theta qofaatu nu oofaa jechuudha. Kanaa booda 4 sin theta cos theta qixxeetaa 3 sin theta sin theta sin square theta jechuun jechuudha. Sin theta times sin theta. Sin theta takka sin theta takka yoo badde maaltu nuuf? 4 cos theta qixxeetaa 3 sin theta. Tan theta maal ta'e 4 over 3 jechuudha. Maaliif sin theta over cos theta tan theta waan kennu. Sanaa booda thetaan tan inverse of 4 over 3 dha. Kan scientific calculator itti gaayyoo naqxan meeqa argattu? 53 digirii argattu jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti gaaffii kana sababiin biizii ta'eef guutummaa isaan xumurre gaaffiin isaa hedduudha. Amma danda'ametti dafeen xumuree isin biraan ga'a. Kanaaf har'aaf wanti waliin ilaalle yookaan gaaffii sinnaa ergitanirraa wanti waliin ilaalle kana fakkaata jechuudha. Egaa dhumarratti barnoonni akkuma itti fufetti jira. YouTube chaaneelii kiyya hordofaa. Warri haaraan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warri maatii taatanii jirtan immoo hiriyoota keessaniif qooda. Obboloonni keessan afaan dhalootaa isaanii afaan Oromootiin irraa baratanii
akkaadaamikii isaanitti milkaa'uu akka danda'an isaaniif qooda biraan gahan isiniin jedha. Hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'aa, nagaan tura.